raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii 1 eegalee hamma sa'aatii 1 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Oppidiyoon kaleessaa bilxiginnaan irraa cubbuudhaan dhalattee cubbuudhaan itti fufte. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar yooyyaa harka fuunee akkam jirtu. Qophii keenya seenaaf seexaa har'aatiin dhimma addaa tokko irratti xiyyeeffanna. Abbaa Duulaa Gammadaa tibba darbe yuutuubii Biriij Miidiyaa jedhamu irratti dhiyaatee oppidiyoodhuma nuti haalan beeknu akka waan seenaa gaarii qabduutti, akka waan Oromoof qabsaa turteetti, akka waan bilxiginnaa har'aa ijaaruuf mul'ata qabduutti dhiyeessuuf yaaleera. Jarana mammaaksa nuti beeknuun waraabessi biyya isan beekne dhaqee itillee naafafaa jedhee jedhama. Waraabettiin oppidiyoo nuti beeknu garuu otuma biyyaa hin bahin itillee irra na raffisaa jetti. Oppidiyoon kaleessaa bilxiginnaan irraa diinni diina caaltuu kaansariin qabsoo Oromoo akkamitti akka dhalattee, akkamitti akka guddattee, eenyu akka taatee hanga tokko walitti himuun barbaachisaa waan ta'eef har'a seenaa oppidiyoo isa dhugaa walitti himuuf deemna. Haga xumuraa qophii keenyatti nu waliin tura. Kan barreesse Lubbicha Lubee, kan gulaale Duubee Wayyeessaa, kan isiniif dhiyeessu immoo an Gurmechaa Gammachuuti. Tuunni wayyaaneen dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo yookiin dhaadiyoo yookiin oppidiyoo jettee ijaartee kan hundoofte bara 1990mootatti ture. Waa'ee hundeeffama oppidiyoo warra tuuta kana hundeesse keessaa tokko kan ta'e Obbo Gabroo Asiraat hundeessaa TPLF keessaa tokko kan turee fi Pirezidaantii naannoo Tigraay kan ture kitaaba isaa mata duree Lu'alaawwinnatinna Dimokiraasii Itoophiyaa jedhuun bara 2014 fuula 121 hanga 122 irratti akka gaariitti lafa kaa'ee jira. Gabroon akka jedhutti waraana dargii waliin adeemsifnu akka injifannoon xumurru barreerra. Tigraay bilisa baasneerra. Gara Finfinneetti mallee teessoo mootummaa qabachuuf Oromiyaa keessa kunnee darbuu qabna. Nuti ammoo Oromoo miti, afaan Oromootuu hin beeknu. Akkamitti Oromootti dhiyaannaree? Mala barbaadutu nurra ture. Adda bilisummaa Oromoo ABO waliin hojjenna jennee isaaniin waliif galuu dadhabnee jedha Obbo Gabroon. Maal irratti akka waliif galuu dhaban garuu hin ibsu. Waan irratti waliif galuu dadhaban deebii isaanii kan argannu kitaaba Obbo Abbaa Caalaa Lataa mata duree jireenyaa fi qabsoo ABO jedhu kan bara 2022 maxxanfame keessatti. Qusannoo yerootiif jecha ABO fi TPLF maaliif akka waliif galuu dadhaban ibsuutti hin deemnu. Gara kitaaba Obbo Gabroo Asiraatitti haa deeminu. Obbo Gabroo Asiraat akka jedhutti ABO waliin waan waliif galuu dadhabneef mee Oromoo biyya alaa jiru deemnee sossomnee isaan waliin haa hojjennu jennee Nagaash Tagluu dhimma kana akka fiixan baasuuf gara Awurooppaatti isa ergine. Nagaash Tagluu Awurooppaa keessa naanna'ee Oromoota dubbisee nama TPLF waliin hin hojjedha jedhu dhabe. Dr. Nagaasoo Kidaadaa qofa argate. Gaafa Nagaash deebi'ee ergamni isaa akka fiixan hin baane nutti himuu mala biraa argachuun dirqama nuti ta'e. Booda Shaabiyaan mala tokko nuuf arge. Loltoota dargii sadarkaa gadaanaa irratti argaman warra isaan boojanii daandii qochisiisaa itti gargaaraman keessaa maqaa Oromootiin maaliif dhaaba siyaasaa hin dhaabne nuun jennaan nutis yaada gaarii kana fudhannee boojamtoota Shaabiyaa keessaa kan xiqqoo waan itti himan qabachuu danda'an filanne. Isaan keessaa Abbaa Duulaa Gammadaa yookaan Minaasee Waldagorgis, Kumaa Dammaqsaa yookiin Taayyee Taglamaariyaam, Baacaa Dabalee yookiin Annimuut Dabalee fi kanneen biraas filannee jedha Obbo Gabroon. Obbo Gabroon itti fufa. Jara kana akka leenjisu kan filannee Kinfee Gabramadini. Innis jara nuti ijaaruuf filanne ji'a 3 keessatti ergama nuti isaan barbaadnuuf nuuf qaqqabsiise. Jaras Tigraay keessatti addeet bakka jedhamutti eebbisiifnee gara ergama isaaniitti bobbaafnee jedha Obbo Gabroon.
Maddi biraa hundeeffama OPDO ilaalchisee dabalataan arganne akkas jedha. Murni namoota afaan Oromoo dubbatanii kan TPLF'n jalqaba OPDO jedhamuun ijaaraman bakka lamaa walitti dhufan turan jedha maddi keenya. Isaanis warra duraan miseensa EPRP turan hoggaa ta'an, warri lammeessoon ammoo loltoota dargii warra Shaabiyaa fi Wayyaaneen booji'amanii loltoota dimokiraatawoo ijaaraman. Kaadhimamtootuma OPDO hoggaa TPLF ilmaan naftanyaa afaan Oromoo dubbatanii fi Oromoota dhaaba loltoota dimokiraatawoo jettee Wayyaaneen ijaarte keessa jiran walitti fidanii isinarraa kaaftanii dhaaba OPDO jedhamtanii jirtu jetteen Wayyaaneen loltoota dimokiraatotaa jedhaman keessaa warri dammaqiinsa qabanii fi dubbichi maaliif akka deemamu hubatan yaada mormii dhiyeessanii turan jedhama. Jarreen sana Wayyaaneen daftee dhabamsiifte. Booji'amtoota dargii kanneen jalqaba hoogganummaa OPDOtiif kaadhimaman keessaa namni Tasammaa Leencoo jedhamu, kan Asaffaa Kitilaa fi ajajaan Dhibbaa Abduu jedhamu warra dammaqiinsa qaban turan. Isaan kun utuu ABO'n jiruu Oromiyaa keessatti dhaabni biraa galuu hin danda'u jechuudhaan TPLF mormanii turan. Garuu as buuteen isaanii hin dhabame. Asaffaan hooggantoota EPRP keessaa tokko ture. Keessattuu Asaffaa Kitilaa fi Abduun ijaaramuu OPDO seera idil-addunyaa irratti hundaa'uun mormii kaasan. Gartuun OPDO'n irraa ijaaramuuf deemamu booji'amtoota. Akka seera idil-addunyaatti ammoo booji'amaa akka meeshaatti itti gargaaramuun dhorkaa ta'uu ibsuun mormii kaasuun isaanii seenan hin dubbata. Wayyaaneen jarreen kunniin yaada ishiin deemtuufitti gufuu ta'uu isaanii waan hubatteef daftee dhabamsiifte. Silaa durataa OPDO ta'a jedhamee dura kan yaadame Asaffaa Kitilaa ture. Garuu OPDO warra hafaniin Asaffaa Laga Takkaseetu nyaate jechuun gabaasa dhiyeessite. Eenyu waliin bobba'ee yoom akkamitti Takkaseen akka nyaatame wanti ibsamee fi beekamu garuu hin turre. Ajajaa Dhibbaa Abduun ammoo nu gane jedhamee achi buuteen isaa wallaalamee hafe. Kan TPLF'n eessa geessite jedhee gaafates hin turre. Abduun nu ganee malee biyya kamitti akka ganee deeme yookaan dhaaba kamitti akka dabalame wanti ibsames hin turre. Erga warri akka Asaffaa Kitilaa fi Abduu kanneen qondaala turanii fi dammaqoo ta'an TPLF'n dhabamsiifamanii booda warri waraana dargii keessattis ta'ee EPRDF keessatti bakka homaatuu hin qabnee fi TPLF gara barbaadutti oofuu dandeessu OPDOtti mataa ta'anii Wayyaanetti karaa agarsiisanii gara Oromiyaa lixan. Taayee Taglamaariyaam yookiin Kumaa Dammaqsaa kan hoggaa sana barnoota sadarkaa tokkoffaa hin xumurre kan poolisii keessaa dargiin muddamnaan gara Wayyaanetti erge. Kan lammaffaa Taayee Dhibbisaa yookiin Yoonaataan waajjira Taamiraat Laayinee keessaa ergamaa poostaa deddeebisaa kan ture. Kan sadaffaa Baacaa Dabalee sirbituu fi gitaara rukutaa kan ture. Afuraffaan Minaasee Waldagoorgis yookiin Abbaa Duulaa Gammadaa hakima waraanaa yookiin Buttaa kan ture. Shanaffaan Takkaaleen Tafarraa yookiin Ibraahim Malkaa hooggantoota OPDO jedhamanii muudaman. Dhaabni maqaa dhaadhiyoo yookiin OPDO jedhuun gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo akka taatuuf Wayyaaneen bocamtee ijaaramte dhaaba siyaasaa Oromoo jedhamtee eebila 27 hanga 29 bara 1990tti raadiyoo Wayyaanetiin ibsamte. Kufaatii mootummaa dargii booda dhaabonni siyaasaa kaayyoo sagantaa fi ilaalcha adda addaa qaban walitti dhufanii carraa argameen hireen sabaa fi sablammoota impaayirattii maal ta'uu qabaa fi impaayirattiin attamiin buluu qabdi jedhanii gaafa mari'atan walgahii marii chaartaraa ABO fi TPLF waliin qopheessan irratti Wayyaaneen OPDO akka dhaaba tokkoo fi qaama dhaaba ishiitti EPRDF jedhamu akka ta'e ibsitee jara qabattee dhufte. Haa ta'u malee gocha farrummaa Wayyaaneen qabsoon karaa nagaa ABO yeroo chaartaraa sana karoorfate fashaleessuuf waan irratti walii galame kana mara tokko tokkoon haaluun ABO ganuu itti fufte. Wayyaaneen booji'amtoota hedduu OPDO jettee maqaa itti moggaaftee mooksaa turtee jedhama. Gaafa mootummaa giddugalaa qabannee Oromiyaa isintu bulchaa nuti Tigraay bulchina. Saboonni fi sablammoonni biroos akkuma kanatti of bulchu jettee itti himaa turtee jedhama. Erga Finfinnee galanii booda booji'amtoota keessaa kanneen dadammaqoodha Oromoof dhukkubsatu jettee kaambii Xaadag jedhamutti walitti qabdee rashantee jedhama. Abbaan Duulaa kana faa himutu irra ture akka waan seenaa gaarii OPDO'n qabduu miira ofiin of boonsuu tokkoon hoggaa taa'ee haasa'u. Wayyaaneen erga Oromiyaa lixxee booda miseensota OPDO heddumminaan walitti qabachuu jalqabde. Miseensonni Wayyaanee walitti qabattee namoota akkamiiti kan jedhu tartiibaan boodarratti dhufna. Garuu gabaabumatti hattuu, sobduu, dadhabduu kan uummata biratti kabaja hin qabne, kan barnoota ofii hin xumurre yookaan kan kufan warra baratan jedhamanis yoo ta'e dhugduu, sagaagaltuu, kan safuu fi naamusa hawaasatti hin bulle, kan ofirratti hin abdanne, haga danda'ametti ammoo kan rakkoo eenyummaa qaban walitti qabatte. Wayyaaneen garuu jara walitti qabachuu qofaan garaa of geessee hin teenye. Yeroo yeroodhaan warreen walitti qabaman keessaa kanneen xiqqoo gaafii kaasuu kajeelan
Kanneen dubbiin kun nutti hin tolle jedhanii yaadan maqaa gimgamaa jedhamuun hatooftee of keessaa ariiti. Kanneen dhabamsiisuun barbaachisa jedhaniinis ni ajjeesu turan. Kanneen keessaa kan erguma dhufanii isaanitti dabalamanii otoo hin turin dafanii ajjeefaman keessaa Baayuu Gurmuu fi Alamaayyoo Takkaaleny eeruun ni danda'ama. Qondaaltota OPDO olaanoo keessaa kanneen ari'aman keessaa ammoo Ibraahim Malkaa fi Adaanaa Guddinaa kaasuu dandeenya. Akka keessa beektonni dubbatanitti wayyaaneen erga shaggar galtee booda sabboontota OPDO keessa turan mara xaaxaqitti walitti waamtee rashantee jedhama. Kan wayyaaneen of biratti hambiftee warreen ajajamuuf, tajaajiluuf, ergamuuf itti tolan kanneen akka Minaasee Walda Goorgis yookiin Abbaa Duulaa Gammadaa, Taayee Taglamaariyaam yookiin Kumaa Dammaqsaa, Annimuut Dabalee yookiin Baacaa Dabalee faati. Kanneen boodarra itti dabalamanis kan akka Baayuu Gurmuu fi Alamaayyoo haala dhoksaan ajjeefamaniiru. Diimaa Gurmeessaa qondaalli warra boojuu keessaa bara chaartaraa sana itti gaafatama guddaa qabuyyuu lubbuun akka jiru beekamus bakka gadaanaa wayitti gad darbatanii turan. Kana bira darbees bara 1989 akka lakkoofsa Habashaatti miseensonni OPDO sabboonummaa qabu jedhamanii shakkaman 10,000 gimgamaadhaan miseensummaa keessaa ari'amaniiru. Kana bira darbees bara 1989 akka lakkoofsa Habashaatti miseensonni OPDO sabboonummaa qabu jedhamanii shakkaman 10,000 gimgamaadhaan miseensummaa keessaa ari'amaniiru. Bara 1996 ammoo miseensonni Oromummaan itti dhagahama jedhaman 7,000 mooraa ittisaa biyyaarraa ari'amaniiru. OPDO keessatti miseensonni bara wayyaanee aangoo fi qabeenyi kennamee fi haga gaafa sirni Addawaayii jiguutti turan amanamtoota wayyaaneef ergamuuf Oromoo saamuu fi ajjeesuuf bitaman qofa akka ta'an wal hubachiisuun gaariidha. Seenaan OPDO seenaa boojuuti. OPDO'n akka dhaaba siyaasatti dhimmi Oromoo ishee yaaddessee warri gaafii siyaasaa qabatanii ka'an kanuma miti. Wayyaaneen boojuu feetu ajjeesuu, feetu hidhuu, feetu haga isaan lubbuun jiranitti gabrummaan akka tajaajilan gochuu dandeessuu walitti fiddee akka uleetti dhadhaabbattee ittiin Oromiyaa seenuuf bojatte. Takkaa biyya lafaatti dhaabni boojuu walitti qabee isin dhaaba siyaasatti jedhee jara akkanaatti akka meeshatti gargaaramee biyya tokko bite hin jiru. Farra qabsoo Oromoo kan taate OPDO'n erga dhalatte otoo hin taane dhalootuma badde. Dhaabbilee Oromoo falmina ofiin jedhanii ijaaramanii jiran keessaa afaan Oromoo galaana guddaa corroqaan liqimfamee waggoota 140 facuuccaa jala jiru kanallee afaan biyyaalessaa gochuuf dhaabbanni sagantaa siyaasaa isaa irraa hin qabne yoo jiraate OPDO kaleessaa bilxiginnaa har'aa qofa. OPDO'n cubbuu uummata Oromoo irratti hin hojjenne hin qabdu. Ulaagaalee wayyaaneen OPDO kaleessaa bilxiginnaa har'aa ittiin walitti qabatte ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Fafeewwan dhiiga Oromootiin harki isaanii laaqame kanneen akka Abbaa Duulaa Gammadaa kun faa gadi ba'anii akka qulqulloota of fakkeessanii qabsaa'ota of godhanii numa warreen isaan beeknutti hoo dubbatan kan hin qaanofne dhaloota gara fuulduraa hedduu akka dogoggorsuu danda'an shakkiin qabnu. Ijoolleen ammaan kana umurii dargaggummaarra jiran sobni Abbaan Duulaa gadi ba'ee xinniqse kun dhugaadha jedhanii fudhachuun mala. Garuu jarri soba malee dhugaa of harkaa hin qaban waan ta'eef dhaloonni ija shakkiitiin isaan ilaaluu qaba. OPDO'n kaleessaa bilxiginnaan har'aa maaliif akkasitti Oromootti hammaatte gaaffii jedhuuf deebii argachuuf uumama jaraa xiinxaluun barbaachisaadha. Jarri OPDO gaafa uumaman kaayyoo Oromoo fiixan baasuuf miti kan uumaman. Erga wayyaaneen Oromiyaa qabattee booji'amtoota qabattee dhuftetti miseensonni ishiin dabaltee haala of eeggannoo guddaa qabuun akka tasuma Oromoof dhaabachuu hin dandeenyetti kan jarri walitti qabaman. Kanaaf jarri kan wayyaanee durii caalaa Oromiyaatti hammaatte. Jarri OPDO kun maaliif wayyaanee caalaa hammaattee Oromoo dhiiga jigsaa jirti? Sababii adda addaa kaasuu dandeenya. Kanneen keessaa muraasni isaanii kan asii gaditti tartiibamani. Ka jalqabaa haala aangoo itti qabatan. Sababiin duraa ulaagaa jarri ittiin filatamanii fi aangoon itti kenname irratti hundaa'a. Jarri OPDO warreen bara wayyaanee sadarkaa gurguddaa qaqqabanii har'alleen erga gooftaan isaanii qabsoo ummataatiin irraa gaggeeffamee gooftaa isaanii bakka bu'anii aangoo irratti hafan fafa ofirraa qabu. Wayyaaneen jara aangootti ol baaftee itti gargaaramaa turte xomboraan barbaaddee isaan walitti guurratte. Isaan sadarkaa olaanaatti fiduufis ulaagaa lafa kaawwatteeti malee akkanumaan achiin isaan hin geenye. Ulaagaaleen kunniinis A. Namni kun Oromoof adoodaa quuqamaa yoo hin quuqama ta'e ulaagaa kufe jechuudha. B. Ofitti amanaa dandeettii qabaa beekumsa qabaa ofiin dandeettii isaatiin of danda'ee of jiraachisaa yoo ulaagaa kana guute OPDO hin ta'ulleen aangoon ittiin kennamu. C. Nama biratti fudhatama qabaa hawaasni isa jaalataa isa kabajaa yoo nama akkasii ta'e OPDO ta'uuf ulaagaa hin guutus aangoon qabaatu. D. Namni kun araada amala addaa qabaa yoo araadaa fi amala addaa kana hawaasa keessatti hin jaalatamne
kan akka sobuu, hatuu, sagaagaluu, maallaqa jaalachuu qabaate OPDO ta'uuf ulaagaa ni guuta. Sabaan haadhaanis abbaanis Oromoodha. Haati manaan yookiin abbaan manaa saba biraati moo Oromoodha. Yoo makaa qabaate ni filatama. Yoo ta'uu baate gama gaa'elaatiin makaa ta'uu qaba. Yoo gara maraanuu Oromoo ta'e garuu sadarkaa olaanaa ittiin kennan. Namni kun ajaja fudhata. Waan sobi jenneen sobuu danda'a. Yoo abalu ajjeesi yookiin ajjeechisi jennee tole jedha. Yoo kan didu ta'e gama ta'een achi keessaa gulaalleen gemgamaadhaan ari'ama. Kan lammataa hanqina ga'umsaa. Jarreen OPDO kaleessaa biltiginnaa har'aa kun sababiin ammallee dhiiga Oromoo jigsaa jiraniif mala biraatiin biyya bulchuuf dandeettii isaas muuxannoo isaas shaakala isaas waan hin qabneefi. Jarri qaanii tokko malee yaa'ii keessatti sobuun, shira xaxuun, nama burjaajessuun kan isaan waggaa 27 wayyaan irraa baratan. Kana malee mala biraa hin beekan. Isuma gooftaan isaanii isaan barsiise sana ofii isaaniitii erga uummanni Oromoo gooftaa isaan ergataa ture irraa ari'ee gooftaa of godhanii deebisanii haala hammina qabuun dalagaa jiru. Mana biraa uumuuf ga'umsis beekumsis hin jiru. Kan sadaffaa ofitti amanuu dhabuu. Rakkoon biraa ofitti amanuu dhabuurraan kan ka'e hirkoo fedhu. Kaleessa wayyaanetti hirkatanii wayyaanee caalchifatanii uummata bitaa turan. Har'a immoo sirna finxaaleeyyii Amaaraa nafxanyaa deebisanii dhaabuu fedhanitti hirkatan. Hirkattummaan amala ta'eefi. Afraffaa sodaa adda bilisummaa Oromoo. Maqaa ABO'tiin Oromoo hidhaa, garafaa, ajjeesaa waan turaniif gochi isaanii mataa keessaa isaan qora. Yoo aangoo kana gadi lakkisne ni gaafatamne jedhanii sodaatu. Nama ajjeesan qofaaf otoo hin taane qabeenya saamaniifillee akka itti gaafataman ni beeku. Kanaaf ammoo ministeerri muummichaa ammaa OPDO duraanii biltiginnaa har'aa kirriirra oofaa jiru kun yoo aangoo irraa buune hundi keenya funaanamnee mana hidhaa dinna jedhee diiniina kenneefii jira. 5. Dhugaa Oromoo wallaaluu. Rakkoon biraa jarri Oromoo dhiiga jigsaa jirtuuf namichi akroobaatii hojjetee Oromoo fakkaatee qabsoo Oromootti karaarraa itti goree abbaachi ta'e kun Oromoo hin beeku. Qabsoon Oromoo akkamitti jalqabee akkamitti akka asirra ga'e quban qabu. Waa'ee qabsoo Oromoo jetteedhaan dhaga'e. Kan jaaffaa jaalala aangoo abiyyiittiin machaa'e. Namichi biyya unkuraa Oromoos nagaa dhoowwaa jiru kun aangoodhaaf jaalalli inni qabuu fi gatiin inni biyya kaffalchiisaa jiru kan daangaa qabu miti. Egaa OPDO'n kaleessaa biltiginnaan irraa eenyummaan isaanii isaan dhoksuu hin dandeenye kana. Jarri warra cubbuu warra fafaa addaggeedha. Seenan isaanii dhugaan inni kaleessaas inni har'aas kan beekamu yakkaa fi farra Oromoo ta'uudhani. Wayyaaneen akkasitti mancaatee badde kun nuyiin waggaa 100 bituuf jettee OPDO kashalabboota ga'umsaa fi naamusa hin qabne karaarraa guurtee ijaartee jarri gaafa carraa argattee uummanni wayyaanee akka meeshatti ishiitti fayyadamte irraa ari'u. Ishiin garuu safuu tokko malee warra ishii bocee tolche lafarraa mancaafte. Xumurree horaa bulaa. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa.